ሰባትም ኢህአፓም ሌሎችም ፓርቲዎች ተመሳሳይ በሆነ መንገድ ጥሪ ቀርቦላቸው ወደ ሀገር ውስጥ ገብተው በተለያየ ደረጃ እየተንቀሳቀሱ ባሉበት ሁኔታ ከኦነግ ጋር የተደረገው ስምምነት ምን ነበረ ብሎ ብቻ ማንሳት ምናልባት ነገርየውን በሴራ አይን ከማየት ያለፈ ጥቅም ያለው አይመስለኝም። ታንዛኒያ በነበረው ድርድር የግልጸኝነት ችግር አለ ብለው ለሚያስቡ ኃይሎች ወደ ታንዛኒያ ድርድር ስንጀምር ለመላው የኢትዮጵያ ሕዝብ በግልጽ ድርድር እንደምንጀምር ተገልጿል። ድርድር ከጀመርን በኋላ በነበሩ ውይይቶች ሲጨመቅ ለኢትዮጵያ ሕዝብ ይህንን ነገር አሳካን ብለን ለመናገር የሚያስችል ድምዳሜ ላይ ባለመደረሱ ምንም ነገር ማቅረብ አልቻልንም። ወደፊት ልቦና ሰጥቷቸው የኢትዮጵያን ሕግ አክብረው የኢትዮጵያን ስርዓት አክብረው በውይይት አምነው ድርድሩ ሲፈጸም ደግሞ በግልጽ ለዚህ ለተከበረው ምክር ቤት እንዲሁም ለመላው ኢትዮጵያ ሕዝብ ሪፖርት ይቀርባል። Quraan dhala jaha bara 2024 shama harka fuune akkam jirtu daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo oduu miiltoo dhugaa har'aaf qabnu isiniif dhiyeessina dursa matoota oduun isin biraan gaha. Humnoonni mootummaa daa'ima ganna 10 dabalatee namoota 8 ajjeesanii dubartiin takkas madeeffamuun gabaafame. Bahaa fi kibba bahaa Oromiyaatti waraana bilisummaa Oromoo deeggartu kan jedhuun humnoonni mootummaa uummata hiraarsaa jiraachuun barame. Godina Harargee Bahaatti uummanni beelaan hubamuurraa deeggarsa lubbuu baraaruu atattamaa akka isa barbaachisu ibsame. Egaa daawwattoota keenya kunneen matoota oduu turanii amma gara bal'ina oduutti dabarraa oduu waliin ta'uun kan si waliin turu an sabboontu lammiiti. Humnoonni mootummaa daa'ima ganna 10 dabalatee namoota 8 ajjeesuu fi dubartii takkas madeessuun gabaafame. Dabalata oduu qabnaa akka ittaanutti isiniif dhiyeessina. Odeessi kaaba Oromiyaatirraa miiltoo dhugaa dhaqqabe akka hubachiisutti Polisitoonni sirna biltsiginnaa gurraan dhala 4 bara 2024 kaaba Oromiyaa godina Walloo Ona Baatee ganda Eelaa jedhamu keessatti dargaggoo Aadam Huseen Ibrahim jedhamu badii tokkoon maletti Oromummaadhuma isaatiin yakkuudhaan rasaasa itti roobsanii haala suukaneessaan ajjeesan. Humnoonni sirna faashistii kunneen gandicha keessa naanna'uudhaan qabeenya hawaasaa saamaa fi uummata tumaa akkasumas hawaasicha qe'ee irraa re'aa turuu maddeen keenya dabaluun himanii jiru. Odeessa dhiha Oromiyaa irraa argannetti yoo dabarru ammoo godina Qeellam Wallaggaa Ona Sayyoo ganda Alakuu Beellee bakka addaa Qallii jedhamutti ammoo dargaggeessi Oromoo Ifaa Yaaddeessaa jedhamu gurraan dhala 3 bara 2024 loltoota sirna PPtiin galaafatame. Dargaggeessi barataa kutaa 9ffaa ta'e kun nama siviilii hirmaannaa siyaasaa hin qabnee fi faarfataa waldaa guutuu wangeelaa Alakuu ta'uu kan himan jiraattonni naannichaa osoo inni hiriyaa isaa bira bulee ganama gara manaatti galaa jiru waraanni murna biltsiginnaa karaatti qabuudhaan akka ajjeesee dirriitti gate dubbatan. Achuma lixa Oromiyaa godina Wallagga lixaa Onebegii ganda Xiilloo jedhamu keessatti ammoo hidhattoonni murna faashistii sirna biltsiginnaa gurraan dhala 5 bara 2024 maqaa waraana bilisummaa Oromoo nyaachistu jedhuun namoota 4 obbo Tamaam Sheek Abdurrahmaan Cundee fi nama tokko kan ammaaf maqaan isaa nu hin geenye rasaasa itti roobsuun ajjeesan. Onuma kana ganda gabaa Kamisaa jedhamu keessaa meeshaa gurguddaa akka moortaaraa hawaasa nagaatti darbachuudhaan miidhaa yoo dhaqqabsiisan ganda Haroo Kobareetti ammoo mana obbo Naasir Mustafaarra moortaara buusuudhaan daa'imni isaa kan umriin waggaa 10 Mas'uud Mustafaa jedhamu yoo ajjeefamu haadha warraa isaa Lammattuu Mokonnin ammoo madeessuu gabaasni arganne ifa godhama. Hidhattoonni gartuu faashistii kunneen yakka isaaniitti fufuudhaan Baha Shaggar Ona Dugdaa magaalaa Maqiitti gurraan dhala 3 bara 2024 dargaggoo maqaan isaa Darajjee Jaadoo jedhamu bakka daandii Baqqalee Girsaa jedhamutti ajjeesanii gatuu maddeen magaalichaa ifa godhanii jiru. Goleelee Oromiyaa bakkoota hedduutti duulli hidhaa ajjeechaa fi dararaa suukaneessaa maqaa waraana bilisummaa Oromoo deeggartu nyaachistuu fi karaa agarsiistu akkasumas ilmaan keessan waraana bilisummaa Oromoo keessa jiru jedhuun ajjeechaa suukaneessaa fi dararaa adda addaa uummatarraan gahuu itti fufanii jiru. Bahaa fi kibba bahaa Oromiyaatti waraana bilisummaa Oromoo deeggartu kan jedhuun humnoonni mootummaa uummata hiraarsaa jiraachuun barame.
Arsii Bahaa Ona Heexosaa ganda Jaawwii Guddichaa keessatti guraandhala 2 bara 2024 humnoonni murnaa aangoo irra jiru obbo Jamaal Gammadaa fi ilma isaa Abdurroo Jamaal maqaa woboo waliin qunnamtii qabdu jedhuun hidhuun dararaa ulfaataa irratti raawwachuu maddeen ifa godhani. Onicha keessatti ajjeechaa jumlaa dabalatee manneen hawaasaa gubuu fi hidhaan daangaa hin qabne akkasuma uummata qeerraa buqqisuun jidduu kana haalaan jabaatee jira jedhu jiraattonni. Bifuma wal fakkaatuun godina Bahaa Harargee Ona Maayaasiitii ganda Aloo keessatti guraandhala 3 bara 2024 waraanni PP fi milishoonni sirnichaa haadha ilmaanii kan taate nama maqaan ishee Aadde Caaltuu jedhamtu ati deeggartuu wobooti jechuun hiraara erga irraan gahanii booda qe'ee fi qabeenya ishee irraa buqqisuun yeroo ammaa ilmaan ishee waliin dirreetti gatamtee rakkoo hamaa keessa jiraachuutu himame. Kana malees maanguddoon ganna 80 Kadoo Girrii jedhaman badii tokkoon maleetti reebamuudhaan mana hidhaa onichaatti darbatamanii achittis dararaa irra gaheen rakkoo fayyaatiif saaxilamuun wal'aansa waakkatamanii haala yaaddessaa keessa jiru jedhameera. Godina Harargee Bahaatti uummanni beelaan hubamuurraa deeggarsa lubbuu baraaru hatattamaa akka isa barbaachisu ibsame. Godina Harargee Bahaa onoota gaara mul'ataa kanneen akka Guraawaa, Kurfaa Callee, Baddannoo, Maayyuu, Gola Odaa fi Qumbii keessatti hawaasni beelaaf saaxilamuudhaan deeggarsa namoomaa ariifachiisaa akka barbaachisu ibse. Qondaaltonni mootummaa rakkoo uummataa kana dhoksuudhaan akka deeggarsi hin taasifamneef hojjetaa jiru kan jedhan jiraattonni yaada laatan namoonni beelaa fi rakkoo onicha jiru akka waliigalaa irratti dubbatan qaamota mootummaatiin doorsifamuu fi hidhaa mudatuun himani. Haalli gaara mul'ataa aanaa ja'a qaba. Aanaaleen sun qoree siyaasaatiin wal qabachiisee uummanni sun dhageettii illee hin qabu hanga ammaatti. Ammallee wanni jiru rakkoon gama beelaatiin ni jirti. Yeroo guddaa gama beelaatiin gama siyaasaatiin ni jirti. Ammaaf rakkoon hamaan amma yeroo inni callisamee ilaalame rakkoon gama beelaatiin adeemu jirtu. Hongee amma dura Boorana buusan gatoo waan daatu natti hin fakkaattu. Isiisan rakkoo san akka dhageettiin argamne illee qaamni mootummaa achi jiru hayyamamaan ta'u rakkoo san dhageessisuuf illee hayyamamaa miti. Akkaataa namni waan san illee uummatatti illee baasee uummanni illee akka deeggarsa taasisuuf dhorkaadha makumaa fi aangoo isaanii eeggachuuf jecha yoo inni rakkoon sun baatu taate akka waan kursii jalaa tuqamtuu godhanii hanga hongeen sun sadarkaa ittisuu illee hin danda'amne irra uummataan gahuu waan jiru takka jira. Beelli kun onoota gariitti haalaan hammaatee uummata miidhaa jiraachuu kan dubbate jiraataan naannichaa gaafatamtoonni waajjira koominikeeshinii mootummaati jedhaman dhimmicha qaama ilaallatuuf dabarsanii mootummaanis ta'e dhaabbileen miti mootummaa akka gargaarsaan hawaasa hubamaa jiru dhaqqaban gochuuf wanti hojjetan hin jiru jedha. Inumaayyuu faallaa isaatti dhugaa jiru dhoksuuf yaaluun gama tattaaffii namoonni dhuunfaan rakkoo jiru ibsuuf taasisan yakkatti lakkaa'uun dararaaf nama affeeru jechuun dubbate. San keessa amma aanaalee gama daangaa jiran aanaa Guraawaa keessaa illee araddoota muraasa aanaa Mayyuullee akkasuma hongeen sun wanni jiraati. Ifi koominikeeshinii illee mootummaan ni qaba. Koominikeeshinii aanaan qabu mootummaa qabuun illee waan san akkanaa jira yaanii osoo rakkoon sun rakkoo hamaa irra hin geenye iyyanni isaan gaggeessan hin jiru akka qaamni miti mootummaalleen akka deeggaru. Yoo namni biraa waan kanaaf sagalee taana jaan waan san ati sagaleen ta'aaf jettee akkaataa ati sagalee ta'u inni mijeessite qaamni hooggansaa achi bulchuu jiru hin dhaga'u. Rakkoo akkanaatu jira naannoo sanii ishiinsu yoo haala kanaan itti fufte uummanni sun sadarkaa hongeen sun sadarkaa ittisuu hin dandeenye irrallee ni ga'a jechuudha jedhu. Mataan sirna bilchaginnaa muummee ministeeraa baanamu Abiyyi Ahmad yaa'ii idilee 14ffaa mana maree bakka bu'oota uummataa yookaan paarlaamaa biyyattii har'a guraandhala 6 bara 2024 ganama gaggeeffame irratti argamuudhaan gaafilee dhiyaataniif deebisaa waytalaatetti biyyattii keessa hongee malee beelli hin jiru namni beelaan du'e hin jiru jechuun dhugaa jiru haguuguuf yaale. Mootummaan dhugaa jiru haguuguu dhiisee daddaffiin uummata beelaan hubamaa jiruuf hin birmatu taanaan gaaga'amni suukaneessaan dhaqqabuuf jira jechuun yaaddoo qaban ibsu jiraattonni. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanis tibba darbe ibsa baaseen biyyattii keessa lammiileen miliyoonaan lakkaa'aman beelaan hubamanii gargaarsa ariifachiisaa akka barbaadan ibsee ture. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo oduun keenyaarraaf qabnu kanumaan goolabamee jira waan nu hordoftaniif galatoomaa horaa bulaa.